lilmoo kee dura of keessaa baasi. Kawajiin dabarsine gaatahin taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa Eekeen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Rabbiif haa galatuutii barnoota kiyyallee hanga digirii lammaffaatti baradhee xumureera. Anaaf jettee kaayyoo kana galma ga'uuf namaa gadi taatee namaa ol kan na jiraachiste harmee koollee guddaa galateeffachuun barbaada. Dhaladheen akkuma mana barnootaa galeen barumsa hin jaalladhu. Manni barnootaa mana keenyarraatii yoo xiqqaate deemsa sa'a tokkoof daqiiqaa 30 waan fudhatuuf yeroo dabareen koo ganama ta'u harmeen kiyya na reebdee hirriba keessaa na dammaqsitee ciree kiyya naaf qooddee gara mana barnootaatti na ergite. Kanuma keessaallee ammas gara mana barumsaatti deemuu waan hin barbaanneef karaa qixxee godheen goodaa horii keessa ergan ciisaa olee booda yeroo barattoonni gara mana barumsaatii deebi'an isaan makadheen harmee kiyya goyyomseen gara manaatti gala. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko namoonni ollaa keenya ta'anii tokko barnoota hafeen goodaa keessa ooluu kiyya waan hubataniif galanii harmee kootti naaf himanii. Haati koos dur na reebdee hirribaa na kaastee ciree naaf kennitee gara mana barumsaatti kan na ergitu amma immoo hojii dabalataa hangan miillaan magaala seenutti ulee qabattee duubarra na ariyaa gara mana barnootaatti na ergiti. Har'a na waliin lubbuudhaan jiraachuu baattus oolmaa ishee kana garuu yoomillee hin dagadhu. Yeroon kutaa 9ffaa baradhu dhukkuba kaansarii qoonqootiin lubbuun ishee na jalaa darbe. Abbaan koo jiraachuu keef barachuu keef dhiisuu keef nama dhimma sirraa qabu miti. Hojii mukaa kanneen akka siree ciisichaa dalaguu, taa'umsa, foddaa, barcuma mooyyee fi kanneen kana fakkaatan dalaguun yeroo qotisni gahe immoo lafa keenya qotuun maatii keenya jiraachisa ture. Erga harmeen kiyya boqottee anaa fi obbolaa koo mana nuuf kireessee magaalatti nu galchee haadha manaa gara biraa fuudhe. Haala kanaan anaaf obboloonni koo barnoota keenya barachuutti fufnee rabbiif ammallee dabalee haa galatuutii hundi keenyiyyuu barannee xumurreerra. Darbeen anis carraan argadheen qarshii koodhaan barnoota digirii lammaffaan baradhe. Rakkinaa fi milkaa'inootan arge kana keessatti harmee kiyyatu dursee natti mul'ata. Sababiinsaas ana ilma ishee hangafaa. Haala kanaan otoo bareechiteen barsiisne ta'ee obboloonni kiyya hundinuu carraan barumsatti dhimmanii barachuu isaanii baay'ee xiqqaa ture. Warri dubaraa baadiyaa keessatti carraa heerumanii hafuu bal'aatu isaan mudatallee ture. Baradheen barnoota koo akkuman xumureen yuunivarsiitii man baradheetti carraa barsiisuu nan argadha. Yeroo kanattis dubara dhalootaan aanaa kiyya taate abbaan ishee naaf bilbilee intalli kiyya isin biraa barachaa jirti, nuti immoo nama biyya tokko waan taaneef rakkoo fi mudannoo ishee mudatuuf naaf kunuunsi, haala barnootaa ishee illee yoo dandeesse naaf hordofii jechuun na gaafatu. Barattoonni muraasni mana barumsaa piriippaaraatorii ani baradheerraa yuunivarsiitii kana keessa jiraatanis lakkoofsa bilbilaa ishee qofaatti abbaa isheerraa fudhadheen mucayyoo kanaaf bilbileen tarii hiriyoota illee yoo qabaatte baay'ee kan walitti siqtu waliin gara mana kootti akka dhuftu naffeere. Mucayyoon kunis tole jettee guyyaa dilbataa kanan hiriyoota ishee waliin waame an hiriyoota hin qabu naan jettee qofaa ishee mana kiyya dhufti. Kawajiin dabarsine gaatahin taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Maal akka barattuu fi haalli sadarkaa ishee barnoota irratti qabdu hangam akka ta'e ergan ishee gaafadhee afaan haasoo bansiisee booda nyaata mana keessatti hojjettuun kiyya naaf hojjettee waliin nyaannee
shayillee dhugnee xiqqoos erga waliin taphannee booda gara dallaa barnootaa isheetti mucayyoo kana nan gaggeesse. Akkanuma torbee isaattis haala isheen irra jirtu hubachuudhaaf bilbileefiin barnoonni akkamii nagaa keetii jedheen mucayyoo kana gaafadhe. Barnoonni gaarii akka ta'ee fi yoo danda'amee fi xiqqoo mataa waan dhukkubeef mana kiyyaa dhufu akka barbaaddu natti himte. Anis yoo guddate yeroo boqonnaa kootti puulii fi taphoota garaagaraa deemeen waan taphadhuuf rakkoon qabu kottu jedheen gara mana kootti ishee waame. Akkuma yeroo darbee nyaata keenya nyaannee shayii keenya dhugnee taphachuu eegalle. Mucayyoon kun amma hojii qabatteettaa maaliif fuutee haadha manaa godhatteen jiraattu jechuun na gaafatti. Anis rakkoon qabu ture, haa ta'utii garuu obboloonni koo harka kiyya waan ilaalaniif hanga baratanii xumuraniitti eeguun qabaa. Gargaarsa dabalataa abbaa kiyyaan baasii harka caaluu danda'een kan barsiisaan jiru anadhaa jedheen deebiseefi. Otuu isaan barsiistuu umriin akkasitti hin deemnee namni si jaallatee sitti heerumuu barbaade gochaa gaarii maatii keef dalagdullee si dhorkuu waan hin dandeenyeef hanga isaan xumuranitti jettee hin eegiinii jechuun na gaafatti. Tole jedheen erga waan hedduu haasofnee booda ammas deebiseen nan ishee gaggeesse. Guyyaa kanarraa kaasee darbeen torbeetti nan bilbilaafi fedhii na bira dhuftee na waliin taphachuu qabaattus ofitti butuuf waa'ee ishee beekuun waan narra jiruuf namoota waa'ee ishee beekan hangan argadhutti yeroof obsuun filadhe. Isheen illee barnoota ishee waggaa tokkoffaa xumurtee ganna maatii ishee biratti erga dabarsitee booda waggaa lammaffaa barachuudhaaf gara mooraatti ni deebiti. Turtii baatii lamaa boqonnaadhaaf galte gidduutti waa'ee ishee namoota narraa beekuu danda'u argadhus haa ta'utii garuu dargaggoota jaalalaan ishee waliin ta'uu barbaadanidha. Waggaa lammaffaa kanas dhuftee guyyaama kallacha biyyaa dhuftutti meeshaan kiyyaa guyyoota muraasa hangan mooraa keessaa haala mijeeffadhutti si bira naaf haa taa'uu jechuun na gaafatti. Anis tole jedheen guyyaa sana harkaa fuudheen yeroon illee itti barfatee waan na tureef re'aa ishee dubaraa waliin dhufte waliin manuma kiyyaa akka bultuun gaafadhe. Tole jedhaniis gammadanii mana koo keessa bulanii. Ganama barii hirribaa yeroo kaanu mucayyoon kun ciree gaarii nuuf hojjettee anaa fi re'aa isheen nyaachiste. Mi'aayina harka ishees hedduun dinqisiifadhe. Dubartii haadhatti baates fakkaatti. Yeroon laaqanaa yeroo ga'ullee laaqana erga nu hojjettee booda meeshaa re'aa ishee fuudhanii gara mooraatti erga geessanii booda mucayyoo abbaan ishee imaanaadhaan eegi jedhee natti kenne deebite ammas gara mana koo dhufti. Nama jaallatee mana ofii dhufee narraa deemi jechuun baay'ee ulfaataadha. Ija ishee diimeffattee hanga galgalaatti teessee anis yeroodhaan gali jechuun waan natti ulfaateef erga galgalaa'ee booda immoo gali jechuun illee wanta baay'ee namatti ulfaatuuf kanaan booddee asuma bultaa yeroon sitti dheeran jedheeni. Kawajin dabartee gaatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Battaluma kana kaatee irbaata baay'ee mi'ooftuu lamaan keenyaaf ta'uuf dalagde. Hojjettuun kiyyaa akka carraa ta'ee na eeyyamsiifattee torbee tokkodhaaf dalagaa dhaabdee ture. Mucayyoon kun galgala sana irbaata arganaaf hojjettee booda eeyyama kee yoo ta'e kanaan booddee hojjettuun dhuftuu siif hojjechuu dhaabdu dareen barnoota koollee mana kanarraa fagoo waan hin taaneef an dhufeen asumaan siif hin hojjedhaa jechuun na gaafatti. Battala tole jechuun natti ulfaatus haa ta'utii garuu mee ni ilaallaa jedheen deebiseefi xiqqoo ni ariifatti malee amalaan baay'ee bareedduudha. Haalli dhaabbii isheellee nama hawwisiisa. Maal jedhu guyyaa kanarraatii kaasee haadha manaaf abbaa manaa taanee jechuu na dandeessisa. Naaf taati moo hin taatu jedheen bakkeetti yaaduun alatti nan gaafadha jedheen seera qabeessaan gaaffii jaalalaa gaafachuuf yeroo hin arganne dhuftee manuma kiyyatti natti galte. Narraa ba'i jedhee ishee gaafadhees dirqiidhaan gad ofirraan baasne. Na waliin jiraadhu jedhees kadhadheen of waliin hin jiraachisne. Haa ta'utii garuu narraa bahis
narraan bahiinis na waliin jiraadhus na waliin hin jiraatiinis afaanii baaseen hin dubbadhu malee sababoota na jechisiisan hedduu turanii waliin jiraachuu jalqabnees naannoo baatii 4 lakkoofsise. Mooraa kanarraas haga kanaatti waanuma barachaa jirtu yookiin immoo gara waggaa 2ffaatti dabartee barnootaaf kan dhufte natti fakkaateera. Haa ta'uutii garuu haalli manaa barnootaaf hin deema jettee baatu hedduu kan ishee dhiphisudha. Keessumaa guyyaa waliin deemna jedheen waliin gara mooraa mana barnootaa seennu fuula isheerraa wantoota hedduu dubbifama. Anis guyyaa tokko dursitee gara manaatti galuu isheerraan kan ka'e haala qabxii ishee hubachuuf gara dipaartimentii isaaniitti ni malee. Maatiitu nuuf hin beekne malee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachaa jirra. Haati manaan koo kun qabxii waggaa tokkoffaa seemisteera tokkorraatii gara seemisteera 2ffaatti ishee dabarsu waan hin arganneef akka ari'amteettu natti manii. Argees gara manaatti yeroon deebi'u battalee yoon dubbadhee tarii sammuu ishee miidha jedhee waan hin sodaadheef yeroo galgalaa'utti barattee yoo xumurtuu ammumaa haala siif mijeessuu waan hin barbaaduuf eessa keessa hojjechuu barbaaddaa jedheen ishee gaaffaa. Haati manaan kiyya kunis baradhee wantan baradheen hojii hojjechuuf fedhiin qabatu hin taane ammumaa barnoota dhaabe. Kawajin dabartini Gatani kaya jaldu Fagenya nadowe Haala deebii isheen keessa kootti dinqisiifadheen barnoonni barachaa jirtu kun barattee yoo xumurtellee bakka gaarii si galchuu dhiisuu waan danda'uuf bara dhufu qarshiidhaan baradhu jedheen ishee gaaffaa. Beekaa haala isheen barbaaddu mijeessuuf tooftaa kanan fayyadame. Haati manaan koo kunis tole baay'ee natti tolaa wanti qarshiidhaan baratamu silaas dhiphina hin qabu jettee naaf deebiste. Anis tole jedhee waadaa galeefiin kanaan booddee mana barnootaallee deemu waan sin barbaachisneef hafii jedheen ishee hambise. Nama keessa beekan hir'ina isaatti bu'anii loluun faayidaa waan hin qabneef haala kanaan amansiifadhe. Akkuman jedhes waggaan suni dhumee waggaa haaraa yeroo jalqabu ganna maatii ishee bira geessee deebitee waggaa haaraa qarshiidhaan ishee barsiisuun eegalee. Sababa isaa ifa gooteetti moo baattus maatii isheetti bara kana dandeessee akkana eebbifamne haati manaan koo kun himtee dhufte. Maarreegaa dubbiin kun ilmi dhiiraa maatii otoo hin eeyyamsiifatiin dubara gara mana isaatti kan fudhatu aseennaa jedhamee naannoo keenyatti waan beekamuuf isheen illee qarshiidhaan na biratti barnoota waan eegalteef abbaan kiyyaa akka heerumte dubbachuun gara maatii keetti jaarsa naaf haa erguu jedheen mucayyoo kana gaafadhe. Baatii jalqabaa maaltu si ariifachiisee ammaaf wanti nu ariifachiisu hin jiru haaluma kanaan waliin jiraannaa jettee natti dubbatte. Naannoo baatii ja'a ga'een amma hoo jaarsi haa ergamu kanaa ol turuun nun barbaachisu waliin jiraachaa jirraa. Otoo nuti ittiin himiin tarii barattoonni mooraa kana keessaa baratan waa'ee keenya beekan dursanii maatii keetti akka himne jedheen ishee gaafadhe. Ammas lakkiin ta'uu jettee natti himte. Erga jireenya jalqabnee daa'imallee argatanii otoon du'iin ija ofii arguun fedhii ilmoo namaa waan ta'eef tole erga kana diddee daa'ima haa godhannu jechuun mucayyoo kana nan gaafadha. Ammas tolinaa jechuu diddee hangan barnoota koo baradhee xumuruutti daa'ima siif godhachuu hin danda'u maaloo na dhiisii jechuun na morkatte. Waggaa tokko yaadaan walii galuu dadhabnee barnoota ishee waggaa 2ffaatti dabarte. Bara kana naaf hin deessu taanaan narraa bahii na dhoksitee qoricha fayyadamuun kee tarii siif malee anaaf bu'aa hin qabu yeroodhaan waan fedhan waliif qooduu qabnaa booddee rakkoo gara biraa keessa seenuu hin barbaadu jedheen mucayyoo kanatti madde. Tole garuu anaaf jechuu hin dandeenye. Anis erga kana ta'ee waliin jiraachuun keenyi
asumarratti haa dhaabbatu jedheen mana kootii narraa bahe jedheen ofirraa ishee baasee kaffaltii mana barnootaa ishee hanga xumurtutti deemeen kaffalee fi hooggantoota barattootaa mooraa sana keessaa waliin walii galuun doormii fi nyaata eeyyamsiifattee barnoota isheetti fuftee anis barnoota koo digirii lammaffaa xumureen hojiillee bakka biraatii argadheen naannoo sana gadhiisee bahe. Maatiin ishee wanta nuti waliin dabarsinee dhagahanii akka diinaatti na ilaalu. Isheen illee barnoota ishee akkuma saattuu barattee xumurtee amma siif da'uu nan danda'a jireenya keenya duraatti waliin haa deebinuu jechuun na gaafachaa jirti. Anis kaleessaa farra gidduutti garaagarummaa yeroo malee garaagarummaa amanamummaa fi jireenyaan hin jirtu. Kaleessaa didee kan ba'e si waan ta'eef har'a ofitti si fudhachuu hin danda'u. Eenyu faanallee akka ati turte hin beeku jedheen deebisee fi hojii argachuun illee itti ulfaatee magaalaa Finfinnee maatii bira taa'aa jirti. Tarii yoon tole jedhee waliin jiraadhe rakkoon gara biraa na mudachuu ni mala jedheen sodaadhe. Mee Oromoonni seenaa kiyya dhageessan immoo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan eekee magaalaa Walqixxeerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajin dabartini Gatangin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi eekee nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessaniin akka jajjabeessitanii fi komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti nuuf feetoo hin jedhiin chaanala kana filattanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii kiyya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Kawajin dabartini Gatangin kaya jaltu Fageenyan